Woldaan Ogeeyyi seeraa dubartoota Itoophiyaa asge dandeshoon himadha jedha. Yoo dubartii jaalalaan maraatti na agarsiiftan immoo nama hin duunessi agarsiisa. Woldaan Ogeeyyi seeraa dubartoota Itoophiyaa asge dandeshoon himadha jedha. Tibbana weellisaan asge dandeshoo yoo dubartii jaalalaan maraatti na agarsiiftan immoo nama hin duunessi agarsiisa jechuun ijoo dubbii ta'eera. Itti fufuunis akkas jedhe. Dubartiin jaalalaan hin maraattu jedhe weellisaan kun sababa isaa yeroo ibsu immoo dubartiin nama hin jaallattu kan jaallattu dandeettii dhiiraa qarshii dhaabbata yookaan eegumsa inni isiif godhu qofa kun immoo jaalala hin jedhamu jedhe. Itti dabaluunis dubartii qabeenya qabdu kan jaalalaan qabamtee argitee beektaa lakkii hin beektu jedha. Sababa isaas yoo ibsu dubartiin qabeenya qabdu jaalalaaf iddoo hin qabdu. Ishiin kan dhiira barbaadduuf tarii ilmoo argachuu qofaaf jedhe. Gama biraatiin garuu ilmi dhiiraa ulaagaa dubartii ittiin filatu hedduu hin qabu. Wanni inni hin feene tokko innis dubartii kabajaa isaa tuqxu qofa jechuun dubbate. Woldaan Ogeeyyi seeraa dubartoota Itoophiyaas kanuma irra dhaabbachuun jechi isaa kun sirrii miti jechuun himatan irratti banuuf deema jedhe. Marree yoo dhuguma dhaabbanni kun kan nama kana himatee seeratti dhiyeessu ta'e nutis gama keenyaan dhaddachicha irratti argamne gaaffii fi komii dhaabbaticha irraa qabnu ni dhiyeeffanna. Ogeeyyiin seeraa dubartoota har'a sababa jaalalaatiin yookiin yaada dhuunfaa namni tokko dubbateef seeratti dhiyeessaa jiru kun gaafa shamarran keenya gudeedamanii fi daffaramanii eessa jira? Gaafa sana maaf callisee har'awoo yaada kana dhiyeessuun isaa maaliif barbaachise? Dhaabbatichi jaalalaaf moo lubbuu namaaf bakka kennaa dursa kennaa jennee nutis gaaffii dhaabbaticha irraa qabnu dhiyeeffanna jedhanii kan waywaataa jiranis jiru. Eemagan bara du'aaf boo'uu dhiisanii jiraaf sirban keessa qaqqabne jirra. Yaa Rabbi ati nu baasi jenna. Isin gama keessaniin maal jettu? Mee yaada keessan nu qoodaa. Himannaan artistii kana irratti godhame sirriidha jettanii yaaddu? Koomentiin nu beeksisa. Chaanalii kanaaf immoo haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun laayik akkasuma gochuudhaan kan cinaa dhaabattan kabajaaf jaalalaanis gaafanna. Galatooma.